Gaafa Bilaal kee waa ta'e isa booda jiruun hin jirtu siif hima. Isa booda maal naafee ure. Kala siif hima bar sii qofaa miti namoota wareegama jiru nu kafalle. Biiftuu akkanatti abbinaan si gubuu teenye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabdan jirtanii baga jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunoo as geenye bakkuma jirtan salaamtaan xiyyeessa onnee irraa mattee si biraa geessu jecha kunoo tiga arraan tana wardaa biraan jira garuu duraanillee wardaa wal quba qabna viidiyoo marutti hin jiru arramoo dirqameetiin viidiyoo tana maruu jira maaliif jettan hordoftotaa kabajamtoota kiyya nama hedduu keessaan dhuftanii wardaa bira maan dhaabbanii jechuu jirtanii isinuma amansiisuu fi viidiyoo sana kan maruu jiru wardaa wal quba qabna abbalatti salaamtaa gaafa wardaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii isin jechaa kun uffatee aan dhuguma. Na bira dhaabbachuu jirti gisee hedduu arma wajjin dhaabbachuu jirti. Kunoo arqallee deebitee gaadaruurii dirqama viidiyoo hojii seenuu qabna jettee mana biinii kanan na yaamte. Mana kee kophaan taa'anii hoottuu naan jettee ni barbaanna jettee hangaa barbaade isheenallee bee haa ajjeeftuu jeetiin gaara geeffattee jirti. Haa ajjeeftuu jeetiin ofirraatti dhiisee jechuudha. Dhugaa siiti wardaan mana isii fagoodha. Mana haayaa galteessan dhugaa fagoo magaalaa irraa xiqqoo bahee bahaadha. Bira dhaqeetillee dhiyoota na hunda birumaan ture viidiyoo maruu hin dhaqqabne. Maaliif isii tanaaf ifuu garaan madaa jira. Ijji imimmaanii waan hin jee hojii joon qabu. Sanumaafuu arraan tana hootumee as bahii mana biinii kanaan jeeni achirra kaatee na dhufte maaliif Bilaal kana ajjeestu isin ajjeestee ilmoo namaa eessa seentu bakkee seentu hin jiru gololchaanis jaalateeti mi hordoftaaf daawwattoota kiyya akkuma hin jiru kanaan numan baasa jeetiin dhiiga ilmoo namni hin jiru akkuma citaarra guuratu jirtu sanitti gubdu ilmoon nama qabdi waa hunda ilmoon ajjeestee biiftuun bakkee seentu illee hin jiru gololchaa jaalateeti gololchaa maraachitee follaachitee jirti. Gorolcha nama ilmoo isaatii mi waan takka simbeeku. Waan takka simbeeku. Garuu biiftu Bilaal waan gootu illee hin qabdu. Dhugaadha. Hiisisuu jirta. Gololchaa tumsisuu jirta. Gololchaan if kuban qabu. Tumuu miti yoo hudu jettee ni huda. Ni ajjeesa. Garuu jazaan kee numa harkattaa biiftu. Rabbiin nu agarsiisu yaa biiftu ati. Waan hojjechuu jiru. Amma duras gurbaa kana ifoon laalchitee ittiin deebi'u jetteeti akkasitti dhuftee kadhattee. Dachii soomanaadhaan waa adda seenteeti si gadhiisan amman tanas deebitee jirta waan keessatti deebite silattu najisni hin dhaaramu jette Oromoo akkasii wardaa teenya waan takka yaadin tabiiftuutti dhiisi Bilaal kee ajjeesu dhuguu miti dhiiga mucaa kiyyaa baasuuf qophaa'eetiin jira kalas mucaan kee waan takka gootee biiftuutti hin jiraattu waa lama'e. Akkami jiraatu baanaan waan ati amma garaan si madaada ijji si mimmaani dhugaadha ilmoon ni beekna namu dhallee jira ni beekna waa ilmoo fixadhee gogee waan makalas yoo kana hunda boo'u jirtu anis waan si dhiisu jiru kanaafi amma immoo muradhu waa lama mudho garaa fi hidhadhu biiftuu ilmoo ta'e qeensa karraa cabte jennaan biiftuu lubbuun siin jirtu kanas lubbuun caaltu lubbuun makluuqa lubbuun isii tokkuma makluuqni waa takka diliyuun qabu. Isi kaati diliin deddeemtu isiidha. Ka diliin deddeemtu isii bara. Gaafa mucaa qeensa takka irraa cabe biiftuun addunyaa kanarra galuu qabdi. Sani dhaamsa gololchaan jaalala keeti akkanatti ilmoo isaa akkanatti rarraasee tumutti hin jiru. Gololchuma sana wallaalchitee hudduu ishee baay'ee deemu silaa ishee mucaa kiyyanaa dhiiftee oolu gololchaa bara amma duras gololchaa dhamaasteeti magaalaa tana hordoftotaaf daawwattoota kiyya magaalaa tana siirii jalqaba kana itti biiftuudha. Egaa isin na itti booda magaalaan baddee jirti. Achumaan najifamtee xaaramuu diddee jirti laamma. Isitu balaa kana dura magaalaa tana ol naqe. Ammas deebitee dalagaatetti biiftu najisni hin xaaramu kanaaf hin siinjee. Gololchaa akka fete godhi ta gololchaa si dubbachuu miti. Garuu makluuqa kana waa takka mucaa waa takka beeni daa'ima kana gizee gololchaan akkasitti tumee akkasitti dhiitee wanti jiru garaan kee akkasitti akkamitti dandeeyaa'u. Silattuu nama dhalee hin beekne waa ilmoo hin beeku. Dhaluu baattus garuu makluuqa kana xiqqoollee silaa naasuu qo'atu. Dhaluu baattus dhaluuf teessimti rabbiin jazaa. Laa isii ta'isii inshaallaa garuu Bilaal harki takka qeensi takka irraa cabdee. Teetis kiisha kaayatteen deemtu lubbuu. Bilaal tokko waa takka ta'e teesis kiisha kaayatteen deemtu lubbuusi. Dhiinni Bilaal ni baha. Garuu nagayaan haada garaan gubin
jaarsa fudhatte jaarsa fudhatte wallaachi seemi shaararra reetti nama raachite nariite jirti garuu amma jabaadhe gololchaa bara akka fedhu godhu jirti taisaa waan akkasin jechuutu jiru haa fuudhi jetteeni fuudhe borsaa keessa kaattee deemtu neen gololchaan anda qalwan ilmumati yabar amma garuu ilmoo haadhaaf deebisna giyaan ilmoo haadhaaf deebisna giyaan yoo viidiyoo kan ni garta silatu qilleensa ni agarta waa hunda ni garta ni beeka atin tun shayxaana nama khatara akkati na agarreeti miskiina fakkaataa malee namni akkati shayxaan hin jiru miskiina fakkaattee na seentee miyaa akkasuma sanumaaf hin jedhu namni dhalaan zamana kana nama nagaa taate miskiina taate seenteti booda lilmee taate keessaa baate siifin man biiftu akkasitti hanga gololcha harkattu mana kee akkasitti shururu si goote kan na sobdeen maa bara boleetti darannaa taatetiin ishumattuu mana dhiisee bara waan si maa deebitire waan si maa deebiti amma ta'e kee laaqaddu akkuma feete garuu makluuqa namaa deebisee haadha deebisi haati irriban qabdu baada kiyya baqabaanan amma naa gadin ba'uun argatti jeetin maal dhufi guyyaa meeqa teenyee eegu jirra nu argatti manatti illee taa'etin eega bar mana si dhufte yeroo jirta bar takkan beeku waa takka beekeen himuuf maa bar wardaati jee mana si dhufteeti walaasi halkan guutu taa'aa bulta tiyyaa shayxaana isaa mana jijjiratti qaallitti tun bar namni akka isiin jiru yaa biiftu mee rabbi nanaafisi wal nu agarsiisu inshaallah bismillah numa baata gaara san keessa naaftu gaara san keessa naaftu garuu teetanaani waan hin joosin qabu makluuqa bilaal gadhiise mucaan daa'ima waan akka beeku mee ati rabbis taate yaa obboleetti yaa ilma makluuqa gizaa akka darartu sodaa namallee dhabee namni waa takka nama sodaati immoo namni akkuma keetiin nama garuu rabbii haala sodaatu rabbii kee sodaaddu ilmoo makluuqa ilmoo taphateen qufne kana haati riiban qabu halkaniif guyyaa akkanatti himimmaan buusu jirti himi waan haatee tiirtu himi waan eka himi maal siima makluuqa maal beeka waan akkana gisee gaafattan mee maal beeka gaara geeste ama jettee gaaratti hin gubuu deemaa aboo jazaa rabbisee akka faluwaati akka garaan gubdee kan rabbi jazaasee akka falu ani amma waan hin dubbadhu hin beeku garaan kun akka ibiddaan nama galu jira wardaatiyya ati haadhaan ni dhaltee mucaa kana ilmoo sana ni dhaltee xiqqaa sirraa fudhatan xiqqaa deebisnaan bilaanii dabran intalti maal si goote intal jaarsa irraa fudhatte ilmoo irraa fudhatte ilmaan kiyya naannessitiin na dhibee baran jaarsaadhaa jettee wardaan hin baafannee kunoo bakkuma duraan jirtu jirti jaarsa si hayyamte barsi dhiiste ilmoon tun illaanu baatii sagal baadhattee dhalte makluuqa kana kan darartu garaan ni dandeenya akka isiin agartuu akka abbaa tumsisaati abbaa akka fedhe godaa ati garaan numa ati bineensa agas namaa miti garuu ilmoo namaa gaara geessee makluuqa waa takka hin beekne kana godhamu namni namarraa dhalatee shanyii isaanii shanyii dur nama nyaata. Ni haati atu garaan akkam jedhanutu garaan nu gootee wardaati. Ati akkam jirta waan hin si gaafadduun qabu garuu hordoftaaf ta'uttota kiyya to'aayii godhaa fi ammallee taa'uuf hin deemnu. Yaani amma mana binitti waan hin yaamiif maali? Balloonis dhufu jira inshaallah. Yeroo balloon dhufe tarkaanfii fudhachuu fi amma wardaa xiqqoo waan hin kaameraan naqeef maali? Nama hedduu keessaan dhuftanii wardaa biraan dhaabbatanii maal jechuun jirtanii wardaan jechuun ani biraan dhaabbadha maaliif yeroo rakkootiyyaas nama na hojii dhaabbachuu jiru wardaani fagoo san otuma jirtu dhuftee na bira dhaabbachuu jirte arraan tana isii ilmoo waan ilmoo giyaan jiru bar ilmoo tana dhabdeeti ani useen mana kee garaan kee dandee hin taa'u ilmoof magantaadhaanis dhaleetiin qaba. Makluuqa san beekinuun ilmoo irraan citu akka ilmoon xiyyeetti jirtu kana namni laale ilmoo san gaara miskiina san gaara keessa akkatti dhiitaa abbaan itti kofaltee dubaadeen deebii gattiin sanuu fannisi gattiin barbaadu isii haa fanniisu tana inshaallah jazaakati ni argatta dhugaadha yoo ilmi namaa sidisi rabbiin sindisummoo siifin hima rabbumaa irraa kabalota addunyaa gubbaan agarsiisu ta'a barta ishiidha numa agartaa ugaa ta'a akhiraa odoon geenya haa intaltiisu akkam godhi feetan talatan akkam godhi feetan maal si gooti sirraa uste deebite ilmoo si gurratte kaan si harkaa deefinaan guddaa fute gaarattu galteen haa intalti ilma mujrima immoo tun bineensaa waa namaa miti ati amma garaa fidadhee godhatiyya waa akkasi yaadini gaafa bilaal kee waa ta'e isa booda jiruun hin jirtu siifin hima isa booda maal naafee ure kala siifin hima bar sii qofaa miti namoota wareegama jiruun nu kafalle biiftuu akkanatti dhaabbinaan si gubuu teenye
inshallah mashi si akkanatti akkasitti qabdee harkuma keetiin ibidda shidu teessa biiftu yoo ilmoota nagaan deebisu baatte akka garaan nu ubee kanatti sitti naatis naaftute akkasii wardaaf jabaaddu hordoftotaa fi daawwattoota keenya wardaaf du'aa godhaa fi wardaan irriban qabdu guyyaa eega mucaan manarraa beerraa eegalee rafutti hin jirtu naaf bakka baalkaniif guyyaa imimmaa yaasu buusu jirti akkanatti saniifu rabbi si ajabeessu waan hin jiru qabu inshallah makluqa rabbi eega malaayikaa eega waan takkan ta'u malaayikaa eega ilmaan makluqa dilii takkan qabu ilmoon ati akkana jettee garaa hin madeessin obboleetti ija ifin miidhinii rabbi jira rabbi cinaa dhaabbatu rabbi gadiitti si cinaa jira namu si cinaa jirra balloon alfee yeroo balloon dhufa gaara san ni dheeyna inshallah hordoftaaf daawwattoota kiyya isinitti illee dheerannee jiran fakkaata warda dhaamsa qabdee qaatame hordoftoota keessatti illee dhaamsi qabu du'aa manaa godhaadha wanni biraa tanaa godhan hin jirtu beekte akkan itti jiru gaafa kana ni argan isaanillee ni inshallah gaafa tana keessaa na baasen gaa nama je'eetillee hordoftoota wajjillee haasaa amma uuman haasa'uun beeku barriyaa san dhugaadha waan haasa'uutti hin beektu rabbi nu gargaara inshallah amma ilmooti gaafan argadhee gammate inshallah gaafa dhugaa keetti amma garaan si madaadha ijji siimimaanii waan dubbattullee hin jiru inshallah bilaal kee ni gala ni qabama itti biiftuun qabamte harka keetiin ibiddatti shuutu teessa akka bilaalitti ibiddatti shuuteessan tumeedhis rabbumta harka kiyyanaa hana akkasii waan takka shumaa harka kiyyanaa hana qoon bilaal kiyyallee irraa ka'eetiin jira irraan ka'een bilaal waan takkan ta'u yoo rabbiin humaan ta'u jeen anu makluqa bilaal kee dhiliin qabu akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya hanga xumura viidiyoo keenya faana turtanii galatoomaa isiniin jenna amma nutis xiqqoo jarjara jirra kara biraa deemuu deemna hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu